Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Shawaa Lixaa Cobii dabalatee bakkeewwan hedduutti waraanni bilisummaa Oromoo tibbana tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti akka fudhate hime. Giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii magaalaa ishee seenuun waboon tarkaanfii fudhateen haleellaa jabaa akka gaggeesse himeera. Haleellaa kanaan magaalaa guddoo aanichaa seenuun bulchiinsa aanichaa keessatti qabeenya mootummaa akka jedhamu barbadeessuu isaa himeera. Tarkaanfiin kunneen gadda fudhatamuu ka gabaafame yoo ta'u, humnoota waraanaa mootummaa irraan miidhaa hamaa geessuu isaa waboon himeera. Viidiyoon kellaa bulchiinsaa keessaa abiddi qabatee samiitti yoo olaaru agarsiisus miidiyaa hawaasaa gubbaan haalaan qoodamaa tureera. Milishoota mootummaa hedduunis ajjeefamuu ka gabaafame yoo ta'u, waboon haleellaa milkaa'an gaggeesse jechuun dhaadateera. Cobiin bakka kanaan dura gareen sanyii nagaasaa kan mootummaatti kooluu galan keessa socho'aa turan akka ta'e himama. Aanichatti waboon bosonaa galee nagaan bu'eera jechuun miidiyaan mootummaa gabaasa hojjetaa turan oolee osoo hin buliin ammas sochiin waraana bilisummaa Oromoo ka durii caalaa hammaataa akka ta'e dhaga'amuun isaa namoota siyaasaa ajaa'ibsiiseera. Mootummaan ammallee nagaa buusuu baannaan biyyattiin gara jeequmsa hammaataatti ce'uu akka maltu sodaa qaban kanneen yaada kennan himan. Haalduree waboon lafa kaawwate guutee mootummaan garaa irraa nagaa buusuuf hojjechuu yoo baate akka amma mul'ataa jiruun isumaafuu balaa guddaatu adeemaa jira jechuun akeekaniiru. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Noolee kaabbaa bulchiinsa magaalaa Ulaa Baatuutti gaafa bitootessa 27 bara 2026 tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 8 ajjeesee kanneen 9 ta'an ammoo booji'uu isaa himeera. Bakka jedhame kanatti meeshaa waraanaa qawwee KM10, SKS 1, maaskoo 2, hidhannoo 10 fi uffata waraanaa dabalatee qophiilee garaa garaan irraa hiikkadhe jechuun waboon gabaaseera. Godinuma kanaa Naayiraa ganda Kolooboo iddoo addaa Siijoo jedhamutti guyyaa dheengaddaa gaafa bitootessa 27 bara 2026 waboon tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa 3 ajjeesuun 7 madeessee meeshaalee waraanaa garaa garaa irraa hiikkadheera jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galeessaa ammoo godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan ganda Warjii iddoo addaa Unaa Qobbootti guyyaa dheengaddaa tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa 4 ajjeesuu fi 3 madeessuun konkolaataa sireeffii tokko daaresseera jechuun gabaase. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana tarkaanfii cimaa aanota godina Shawaa Lixaa garaa garaatti fudhateen loltoota mootummaa 256 ol ajjeeseera yoo jedhu gama mootummaatiin garuu dhimma kana ilaalchisee waan jedhame hin jiru. Oduu keenya birootiin filannoo miilanaa irratti qaamoleen siyaasaa hirmaachuun mootummaa tumsuudha wabooyyee yoo jedhu qaamoleen hawaasaa gariin ammoo ija gaarummaatiin ilaalaniiru. Bara kana Itoophiyaan filannoo adeemsisuuf qophiitti akka jirtu himama. Shaakala diimokiraasii keessaa tokko ka jedhamu filannoon biyyattii keessatti gaggeeffamuun reef kan eegale utuu hin taane waggoota lakkoofsiseera. Akkuma barteeffa maleeffannaa ta'ee biyyattii keessatti filannoon maqaaf haa adeemsifamu malee jijjiirama siyaasaa fiduu akka hin dandeenye himama. Kun ammoo amanamummaan filannoo biyyattii keessatti akka hir'atu taasisuun qabsoon afaan qawwee kallattii hundaan akka dagaagu taasisuu isaa dhaga'ameera. Waa'een filannoo yoo kaafamu uummata baay'inni isaa miliyoona 50 ol ta'u Oromoo biratti Profeesar Mararaa Guddinaa namoota mul'atan keessaa isa tokko. Biyyattiin qawween wal dura dhaabbachuu keessaa baatee aangoo karaa nagaan walitti kennuu akka shaakaltuuf yaalii obsa fixachiisaa taasisaa turanillee paartiin isaanii milkaa'uu akka hin dandeenye himama. Profeesar Mararaa fi paartiin isaanii carroomee filannoon aangootti ba'uu hin dandeenye. Inumaa miseensota isaanii dararuu bakka jireenyaa dhorkachuun dararaa irraan ga'uuf saaxilaman. Bara kana immoo filannoon hanguma duraallee qaama muraasa ture sanitti fufsiisuun hafee ulaa filannoo morkataa keessummeessu hundi cufamuu isaa komatan. Kaafaa'uun waajjiraaleen isaa cufamanii akka jiran himuun gama kaaniin ammoo waraanni hamaan adeemsifamaa jiru nageenya kaadhimamtootaaf taajabdoota filannoof qormaata waan ta'eef bakka nageenya hin jirretti filannoo irratti guutuun akka hin hirmaanne himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo gama isaatiin mootummaan Itoophiyaa diimokiraatawaa of fakkeessuuf filannoo adeemsisuutti jira jechuun qaamolee filannoo irratti hirmaatan illee gantoota jechuun yakkeera. Yaalmarroon hoogganaan olaanaa ABO Waboo dhiyeenya gaggeesseen ilmaanni keenya qawweedha jechuun dubbate. Hoogganaan kun akka jedhutti filmaata sobaa barcuma irra nama keessu ka dorgoo qarshii 50 taasifamtu
Oromiyaa keessatti hin adeemsifamtu jechuun dhaadata. Nuti nagaa buufna jennaan nutti qoosan ka jedhu Marroon filmaata sobaatti hirmaatanii booda korojoo to'atame jechuun siyaasa daa'imman kichuu daandii irratti rasaasaaf oolchuu hin adeemsifamu jechuun dubbate. Oromiyaa keessatti filmaanni kijibaa akka hin adeemsifamne himuun filannoon keenya dhugaan bilisummaadha jechuun dubbateera. Mootummaan Itoophiyaa afaan nagaa kan hin beekne daandii nagaa kan hin filanne qawween barcuma aangoo qabatee waan jiruuf qawweedhumaan aangoo irraa darbatama jechuun amana. Kanaafis qabsoo hidhannoo jabeessuun ala sammuu uummataa gara lamatti hiruun barbaachisaa miti jedha. Kanarraa ka'uun qaamolee bara kana filannoo irratti hirmaatan ilaalchisuun yaada kennuun warra mootummaa tumsuu fi gantoota jechuun yakka. Ibsa yeroo adda addaa kennuuf gama hoggana isaa uummataaf akka himaa turetti waboon filannoo waan jedhamuun furmaatti abdatamu kan hin dhumne ta'uu isaa eera. Qaamoleen siyaasaa akka dhuunfaatti dhimma kanarratti yaada kennaa jiran ammoo bara kanaa baa'oon filannoo irratti dhiyaachuun bu'a qabeessa akka ta'etti amanu. Inumaa akeekaa fi kaayyoo hawwii fi mul'ataa baa'oo miidiyaalee bal'aa uummata bira gahaniin gama raadiyoo fi TV uummataa ibsuun milkaa'ina qabsoo keessaa isa tokko akka ta'etti kan amanan danuu. Kanaafis manifestoo isaa uummataa ibsuun falmiina baa'oon gaggeessu filannoo kana darbuu yoo baateeyyuu yaadni isaa cimee uummata keessa akka seenu taasisa jechuun deeggarame. Kuta'ee gama isaa baa'oon filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa akka tarsiimoo qabsoo tokkootti fudhatee socho'aa jiraachuu karaa qondaala isaa obbo Alamaayyoo Diroo ibseera. Abaa'oon filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa adeemsisuun dura utuu rakkoo biyya keessaa irratti mari'atamee filannoo haalli mijataan uumamee gaariidha yaada jedhu akka qabu siman. Yaada kana irratti abaa'oon yeroo garaagaraa ibsa baasuuf yaaleera. Utuu rakkoon nageenyaa naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay keessa jiru filannoo kana adeemsisuun rakkoo qabaachuu isaa irra deddeebiin dubbata. Oduu keenya itti aanuun hoogganaan waboo zoonii kibbaa duraanii haala yaaddessaa keessa jira jedhame. Shira karaa garaagaraa mootummaan xaxameen qabsoo keessaa bahee gara mootummaatti kooluu kagale goollichi dheengee haala yaaddessaa keessa akka jiru gabaafame. Namni duratti maqaan isaa yoo dhaga'amu sirna bulchiinsa Itoophiyaa hundaaf sodaa guddaa ture. Sagaleen isaa qofti madda yaaddoo fi dhiphinaa ta'ee qondaalota uummata dararan taa'uuf ka'uu dhorku har'a PP'n itti taphataa jirti jechuun namoonni hedduun feesbuuka isaanii gubbaan maxxansaniiru. Gollicha dheengee waadaawwan ifatti hin himamne hedduun galamee fi karaa nagaan galii jedhamuun bosonaa akka ba'u taasifamee jedhan. Gaafa inni galees furtuu konkolaataa kennuu fi dabalatee wantoonni hedduun gowwoomsaaf tolan taasifamaa fi akka ture himama. Adeemsa keessa garuu akka jedhame san nama bosonaa gale kanaaf qabaa gaarii taasifamee utuu hin taane reebichaan dararuu irraa hanga hidhaa dhaabbiin adabuutti ga'amuu isaa marsaa miidiyaa hawaasaa gubbaan qoodameera. Gollicha dheengee baduu yaada jedhamuun eegduu isaaf ramadaniin akka inni reebamu taasisanii ilkaan isaa fuuldura akka irraa harca'ellee himan. Amma ammoo magaala Finfinnee keessaa akka hin baane taasisuun jireenya isaa illee geggeeffachuu hanga dadhabuutti geessisuu isaanii gabaafameera. Kanarraa ka'uun gollichi dheengee yeroo ammaa bifa maraatummaa qabatee magaalaa Finfinnee keessa socho'aa jira jechuun namoonni danuun barreessu. Oduu keenya birootiin dargaggoonni murtaa'an ka paartii mootummaa Itiyoophiyaatiin walitti qabaman sagalee qawwee callisiifna dhaadannoo jedhuun sochii eegalan itti fufan. Oromiyaa keessatti ajjeechaan obbolaa gidduu dhaabbatee sagaleen qawwee callisuu ka jedhu bara kana irra deddeebiin dhaga'amaa jira. Ajandaan kun galtee siyaasaaf akka tolutti mootummaa Itoophiyaan bocamaa akka jiru mormitoonni amanu. Dhimma kana irra guddeessaan Jeneraal Hayiluu Gonfaa deddeemsisaa akka turan gabaafama. Yaadni Oromiyaa keessaa qawwee callisiisuu jedhu yeroo kanatti akkaan barbaachisaaf gaarii ta'us akkaataa sagaleen qawwee dabalatee hin dhaga'amnetti sochiin taasifamaa hin jiru ka jedhan qeeqa guddaa irratti kennuu jabeessaniiru. Waraanni Oromiyaa keessaa mootummaa naannoo Oromiyaa qofaan furmaata kan argatu miti ka jedhan qeeqtoonni sadarkaa yaadaa faasaatti nagaa buusaa jechuunis furmaanni qabatamaan dhufuu akka hin dandeenye himu. Lolli Oromiyaa keessaa har'as jaarsummaa namoota murtaa'anii hiika argata jedhanii ifaajuunis gaarii miti jedhame. Adeemsi mootummaan afaaniin nagaa naabuu jedhee itti jiru daranuu dubbii kana meessu ta'uu sodaa qaban himu. Kuta'ee tibbana dargaggoonni caasaalee mootummaa jala deeman walitti dhufuudhaan sagalee qawwee callisiifna jechuun waltajjii marii bal'aa taasisaniiru. Waltajjiin kun magaalaa Bishooftuutti adeemsifamee jedhan. Dargaggoonni kunneen durgoo isaaniif kaffalamuuf jecha mootummaaf siyaasa hojjetaa akka jiran malee dhugumaan nagaa Oromiyaaf dhimmamanii kan walitti qabaman miti jechuun mormitoonni qeequ.
Tibbana Dubaayitti yaalii fayyaa taasifataa akka turan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas waltajjii kanarratti akka argaman himama. Pirezidaantichi mootummaan isaanii nagaa buusuuf qophii ta'uu himanii rakkoo Oromiyaa keessatti hiika kennuuf waan irraa eegamu akka baatan waadaa galaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenyi qe'ee Oromootti akka waara'u waan barbaachisu hundaa raawwachuuf qophiidha ka jedhan pirezidaantichi waltajjii sanas cimsanii leellisan. Marroo waliinis ta'ee abdii waliin adeemsa qabsoo nagaatti amananii yoo mootummaa waliin mari'achuuf qophii ta'an ani lafan isaan jiranitti dhaqee waliin mari'achuuf qophiidha. Akkasumas sadarkaa Oromiyaatti waan isaan nurraa barbaadan kamuu gochuuf qophiidha jechuun pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waltajjii kanarratti dubbataniiru. Ta'us garuu har'a rolli Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru sadarkaa Oromiyaa qofaatti ka furmaata argatu miti jechuun qeeqxonni himu. Dubbiin akkanaa waggootaaf irra deddeebiin dhaga'amaa akka ture yoo ta'u sadarkaa haasaatti akkasuma waltajjiiwwan jiru irratti waadaa seenamuun ala hojii qabatamaa mul'atee hin beeku ka jedhanis qeeqa biraadha. Mootummaan garaa irraa rakkoo furuuf fedha kan hin qabne ta'uu kan himan qeeqxonni dubbiiwwan maayii hin baafnee waltajjii nagaa Oromiyaatti fiduuf tarkaanfii tokkollee deemuu hin dandeenye akkanaarratti yeroo qisaasessuun gaarummaa akka hin qabne amanu. Mootummaan qaama nagaa buusuuf fedha olaanaa qabu ta'uu of agarsiisuu qofaaf waltajjii akkasii kan akka qopheessu malee dhugumaan rakkoo jiru mariin furuuf garaa irraa fedha akka qabu miti jechuun qeeqama. Oduu keenya birootiin mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaalee naannichaatti manneen seeraan alaaf dambii ittiin seera guuttatan baasuu ifoomse. Magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti manneen ijaarsa seeraan alaa jedhaman kan hawaasni haalaan itti gargaaramu seera guuttachuu akka qaban himame. Akka dambii amma mootummaa biraa baheetti manneen seeraan ala ijaaraman kunneen seera qabeessanii ta'uu jedhameera. Kunis ulaagaa barbaachisu guutamuun akka ta'etu himame. Haalli dambii amma mootummaa biraa bahe kunis namoota hedduuf gammachuu ta'us sodaa maallaqa guddaa nu gaafachuuf yaadamee bahe jedhu ammoo dhaga'ameera. Akka kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa manneen seeraan alaa manneen caraqaa jedhaman magaalota naannichaa keessatti ijaaraman gara seera qabeessummaatti fiduuf dambii lakkoofsa 259 muraa bara 2018 baasuun ifoomseera. Dambiin kun abbootii qabeenyaa manneen akkasii qabaniif abdii guddaa kan hore yoo ta'u gama biraatiin garuu kaffaltiiwwan gurguddaa seera qabeessa ta'uu barbaachisanis of keessaa qaba yaadni jedhu sodaa uumeera. Dambiin kun magaalota Oromiyaa hedduu keessatti hojiirra kan oolu ta'us magaalota muraasa dhimma addaa qaban dambii kanaan ala akka ta'an murtaa'eera. Dambii haaraa bahe kanaan magaalota Oromiyaan qabdu hundaa keessatti haalli kun hojiirra kan oolu yoo ta'u magaalota dambiin bahe kun hin ilaallanne Adaamaa, Shaggarii fi Bishooftuudha jedhame. Magaalota ijoo Oromiyaan qabdu kanneen dambii kanaan ala taasisuun ammoo hawaasni Oromoo akka deekkamu gochaa jira. Waggootaan madda walfalmii ta'ee ka ture magaalaa Finfinnee yoo ta'u akka amma deemamaa jirutti suuta magaalota sadarkaa guddinaa isaanii dabalaa jiru Oromiyaa jalaa baasuun hammaataa jira jedhameera. Kuta'ee abbootiin qabeenyaa manneen caraqaa kaartaa argachuuf kaffaltiiwwan gurguddaa mootummaan murteessee raawwachuuf dirqama qabu. Kaffaltiin kunis kuufama kaffaltii liizii bara 2005 irraa eegalee hanga bara 2018 ka jiru guutummaatti kaffaluu ta'a jedhameera. Akkasuma gibira lafaa fi manaa, baaxii fi gooroo bara 2005 hanga 2018tti jiru kaffaluu jedhan. Akka ulaagaa dambichaatti kaffaltiiwwan lameen armaan olii liizii fi gibira irraa 30% akka adabbiittis dabalataan ka kaffalamu ta'uu himameera. Dambii kana ilaalchisuun mootummaan akka jedhutti hawaasa waggoota baay'ee mana seeraan alaa qabda jedhamee sodaachifamaa tureef wabii jireenyaa fi qabeenyaa kennuufiidha jedheera. Haa ta'u malee sodaan hawaasa keessatti akka uumamu ka godhe ammoo kaffaltiin jedhamaa jiru kun humna hawaasaa giddu galeeffatee ka deemu ta'uu dhiisuu malaa jedhamuuni. Mootummaan dambii kana ka raggaasiseef inni duraa magaalota keessatti sirna itti fayyadama lafaa bifa wal fakkaatuun qabsiisuuf mootummaan gama kanaan galii guddaa sassaabuun tajaajila bu'uuraalee misoomaa magaalotaaf oolchuuf akka ta'etti himeera. Dambiin kun warra maallaqa qusatanii mana ijaarrataniif carraa kaartaa argachuu qabanu yoo ta'u kaffaltii adabbii 30% fi kaffaltii liizii waggaa 13 takkumaan gaafatamuu isaa garuu namoota dandeettii dinagdee gadi aanaa qaban biratti yaaddoo uumeera. Akka jedhame kanneen kaffalachuu danda'an akka dambiin kun magaalota isaanii keessatti diriireen walharkaa fuudhinsi lafa baadiyyaan magaalaa bakka taasifame keessatti yoo argaman kaartaa pilaanii ni argatu jedhameera. Kanneen humna kaffaluu dhaban waggaa 2 keessatti ofirraa fixuu danda'u jechuun miidiyaaleen mootummaa gabaasu.
Oduu keenya dhumaatiin Iraan giddugala industirii Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa raawwatte. Iraan giddugala industirii fi bu'uuraalee misoomaa kibba Israa'elitti argaman irratti haleellaa misaa'ilaa bal'aa raawwachuu ishee miidiyaaleen idil addunyaa mirkaneessaniiru. Haleellaan kun caasaalee dinagdee Israa'el irratti miidhaa guddaa geessisuun warshaa keemikaalaa tokko irratti abidda hamaan akka ka'u taasiseera. Akka gabaasa Rooyitersitti misaa'illi Teheraan irraa gadhiifame tokko kallattiin giddugala industirii naannichaa rukutuun balaa abiddaa guddaa uumeera. Tajaajilli ittisa balaa ibiddaa Israa'el ibidda warshaa keemikaalaa irratti qabate kana dhaamsuuf hojii cimaa irra akka ture ibseera. Warshaa keemikaalaa waan ta'eef gaazii summaan qilleensa keessa faca'u kan danda'u ta'uu isaa sodaa qabuun jiraattonni naannawaa fi hojjettoonni akka of eeggatan akeekkachiisni laatame. Maddeen Aljeeziraa akka gabaasanitti haleellaan kun tarkaanfii haaloo bahannaa Iraan kanaan dura waadaa galtedha jedhan. Iraan haleellaa kanaan dura Ameerikaa fi Israa'el ishee irratti raawwatan haaloo bahuuf jecha dhaabbilee ijoo michuu Waashingitan ta'an irratti qiyyaafachuu dhaadataa turteetti. Haleellaan kun qiyyaafannaa kanaan dura ture keessaa tokko akka ta'e himame. Haleellaan kun kan raawwatame Israa'el dhiyeenya kana buufata ajaja waraanaa fi giddugala oomisha meeshaalee waraanaa Iraan irratti haleellaa raawwachuu ishee hordofeeti. Gabaasni BBC ammoo akka eerutti walitti bu'iinsi kun muddama naannichaa tasgabbii dhabsiisuun baha giddu galeessaa daranuu yaaddoo guddaa keessa galcha jedheera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.